deebi'ee dhufeetiin jira kaa arra hirribni hin jiru arra ija takka osoo ta'in ija lama arrafaa jirra durii Jawahar Muhammad ija takka nuuf dhaabee arra immoo ija lamaanii nuuf rafnu jechuudha deebi'ee dhufeetiin jira hirribni hin jiru arra Jawahar Muhammad baqqalaa garbaa faallee bahaniiti jiran baga gammaddan garuu feeggannoodhaan gammadaa isiniin jira ammallee awwanni isiniif dhaamu kanuma feeggannoodhaan gammaduu qabna gammachuun tokko gammadanii daangaa dabruun sirrii miti jechuudha waan tokko sirifatanii mara hamilee of cabsuullee sirrii miti gammachuus daangaa dabruun sirrii miti feeggannoodhaan baga gammaddanii isiniin jira reefillee wanni duubatti hambisaniif akkuma isiniin jedhe tarii nageenyuma isaaniitiif taha amma immoo bahaniiti jiran baga gammaddan gammachuu kana gammachuu araara biyyattii rabbiin nuuf haa godhu malee gammachuu nama tokkooti miti siyaasa kan biyya sanitti kan hidhaa jiru siyaasa kana rabbiin hidhaadhaa haa baasu waa'ee kanatti wal qabatee mee fakkeenyaaf keessattuu hooggantoota ABO'dhaa haga maatiitti wanni jedhamee hin jiru nageenyuma isaaniitiif kan duubatti hambisanii kun yookaan amma bahaniiti jiranii baga gammaddan gammachuu kana gammachuu dhugaa rabbiin nuuf haa godhu haa ta'uti gammachuun kun ammayyuu hir'uudha hayyuu lubbu nama meeqa baraaruudhaaf oromoo meeqa lubbu baraaruudhaaf waan kana jala deddeemaa ture Jabbaar Hussein siyaasa kanaatiin kan isa dhabne Hacaaluu Hundeessaa qaalii keenya sila har'aan tana gammachuu kana sila inni nu keessa jiraate nutti tola ara nu keessa jiru fakkeenyaaf jara kana kaafne malee hayyoota meeqaadha kan waa'ee kanaatiin dhabne jechuudha waa'ee kanaatiin wal qabatee oromiyaan guutuun ammoo gammachuudhaan karaa gubbaatti gadi baatee dhiichisaati jirti gammachuun kun miidhaallee faayidaallee qaba mee waa'ee kanaallee waliin ilaalla anillee xiqqashoo akkuma tokko jira abjuudha moo dhugaadhaan jechaa jirti qalbiin qeeroon oromiyaadha diiyaaspooraa biyya alaa dabalatee keessattuu kan Suudi Arabiyaadha kan nama boocisu jechuudha osoo ofii isaaniitti feessaa uffatanii daabboo nyaatanu jechuudha arantan ammoo daabboo sanis quufanii uffatallee taheefii jira Jawahar bahee dhageenyaan dhiichisaati jiru mee waa'ee kanaas waliin ilaalla kaa gammachuu oromiyaa keessa jiru oromiyaan baadhee akaabaa kibbaan karaa gubbatti baateeti ililchaa jirti gammachuun kun ammoo yoo daangaa dabre miidhaalee qabaachuu danda'a faayidaalee ni qaba inshallah faayidaa isaa gurguddoodhaan faayidaa isaallee kaawwanii ilaalla dhaamsa hayyoota kennas waan tokko yaada wal jijjiiranna mee jalqaba irratti kan Suudi Arabiyaa kanarraa eegallaa qeeroon Suudi Arabiyaadhaa kan ofii isaatii feestaala uffatee dhagaa gubbaa rafaa jiru kan gartee daabboo soonyaatiin garaa maratee garaa beelaatiin osoo guyyaa irra guyyatti reeffa du'e isaan keessaa gartee feestaala maraniitii gad darbaa jiran ammoo Jawahar Muhammad farra yeroo dhiichisan jechuudha baadhee akaabaa kibbaa moo qeeroo maalitti jira kan jedhusi haga tokko mummuree viidiyoo isin dhageessisaa gammachuu keenya rabbii wal faana nuuf haa godhu jalqaba irratti mee gammachuu kana laala kan mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessaati kan baay'ee tokko garaa nama nyaatu innumaan kun na boojjiseetiin oolan yeroo hidhamuu hiikamuu gartee hayyoota kana dhagahanii gammachuu haala kanaan kan Dubai jalqaba ka diaspora kana kaaychuudha Dubai kun ammoo dira dhawaadha qeeroon dira dhawaallee halkanuma kanaan karaa gubbaa
kun ammoo Finfinnee makeessa naannoo magartee hidhamtoota siyaasaa eedota Jawahar Muhammad dabalatee namoota 24 kaakuma isinuu beektan namoonni galmee isaa jalatti himatamanii naannoo sanitti jechuudha warra baheessanii waliin yeroo yaadana gulu kuna gara sila yaanu makina yaadana gulu akali nagare man nigaru gaitu yaadana gulu wallahi marti kam sagilla ulu bisa dura bema ara bisagilla mudu nuzu Oromiyaan guutuun jechuudha abjuudha moo dhugaadha jedhanii dhiichisaa jiranii akkuma isinuu ka OMN irraallee dhageettan wanni kun ajandaan kun eega gartee hafarfamuu eegalee tureeti jira haa ta'uti ka har'a kun har'a guyyaan dhugaadha tahee wanni hagammatti ammoo tokko wanni gartee shakkii keessa nama galchu maalinni waa'ee hidhamtoota ABO'dha hagammaatitti wanni dubbatameen jiru Daawud Ibsaa dabalatee warra Daawud Ibsaa fakkeenyaaf mana isaa keessatti hidhame akkasuma ammas gammachuu ayyaanaa fa'aa abdii raggaasaa fa'aa ammoo mana hidhaa keessa jiran jechuudha. Walumaa galatti gammachuun keenya of eeggannoodhaan tahamuudha qaba kan dhaabamaa jirullee kanuma garuu qeeroon ammoo of eeggannoo godhuu hin dandeenye kuni faayidaalee ni qaba. Anammas keessatti wanni natti mul'ate miidhaan isaa akkuma jirutti tahee faayidaalee ni qabu maalinni jaalalli gartee Oromoon hayyoota kanaaf qabu Oromoon galaanni kun akka gartee ukkaamamee guyyaa wahii eeggataa jiru mul'isuun firattis diinattis mul'isuun baay'ee bareedaadha waan bareedaadha isaanis kanani beekan hin beekan jenneetii miti garuu Oromoon biyya keessa biyya alaati akkanatti gartee miiliyoon isaa kanaan akkanatti ukkaamamee guyyaa wahii akka eeggataa jiru hayyoota isaanii abdiidhaan akka eegaa jiru akka abdiin isaanirra jiru akka Oromoon bifa kanaan hayyoota kana ammayyuu jechuudha akkuma gaafa duraatti dhibbara dhibbatti abbaa isaanii eeggataa jiru firaa fi diinatti illee agarsiisuun haaromsuun waan bareedaadha jechuudha kuni haa ta'uti ammoo gammachuun takka yeroo argamte of eeggannoodhaani wanni tapha siyaasaa keessa jiraachuu danda'a waan ta'eef tarii biyya sana ammoo akkuma reefuu jedhan rabbi araaramee fi mariin siyaasaa godhame rabbi araaramee fi mariin siyaasaa yoo godhame gammachuun kenna hundi gaafa san jechuudha gaafa namni siyaasaan hidhamuun dhaabbate fakkeenyaaf amman tana waa'ee hidhamtoota siyaasaa kan gartee ABO'dhaa wanni dubbatame hin jiru akkasuma gartee karaa miidiyaa mootummaatiinis kan barraa'ee akkaan dubbisetti achirratti waa'ee gartee hidhamtoota siyaasaa kan ABO'dhaa achirratti hin agarree hundi wal faana yoo bahanidha garuu kan Tigiree jiru as keessa kan gartee warra oofee godhaa jira garuu kan ABO'n agarree atau kan bahe ammoo gammadaa kan bahe kun kaafeef sagalee ta'uu danda'a waan ta'eef kan bahe nu gammachiisa garuu furmaanii dhufuudhaaf hundi bahee araarri buudha kuni dhiibbaa uummanni Oromoo godheedha malee an akka kiyyatti galata nama tokkollee tiyyuu miti jechuudha kanaafuu gammachuun kenna kaayoo haala kanaan deemameedha kan bakka gahamu warri galmee Jawahar Muhammad jalatti himataman garuu walumaa galatti OMN dabalateeti yaa jira keenya OMN dabalate OMN illee arra hiikame jechuudha kurna faayirra jira warra gartee galmee Jawahar Muhammad faa jalatti himatame keessa barkan ala jiru jira warra gartee akka Dr. Isqeel Gabbisaa akka Dajanee Xaafaa Dr. Awwal Qaasim Aloo warra bakka hin jirretti himataman keessa jira jechuudha kun jechuudha isaa waa godhan isin jechuu fi miti beeki kanaafuu akka Oromoodhaa hin dubbanne biyya san keessa akka mirgaan arganne uguru jechuudha waan biraa osoo hin taane jechuudha kanaafuu OMN illee arra hidhaadhaa hiikame OMN illee baga gammadde jennaan Jawahar qofaa miti beeki namni hidhaa jiru OMN illee hidhaa jira jechuudha qabeenyi isaallee hidhaa jira eega bilisa jedhame kaatarii wantoonni Jawahar waliin hidhaman galmee Jawahar Muhammad kana faa jalatti hidhan namoota 24 kana jalatti hidhaman hundinuu bilisa ta'aman jenneeti eeyna kanaafuu wanni deemamaa jiru kana rabbiin gammachuu kana gammachuu dhugaa kan bakka geettu nuuf haa godhu araara biyyaa rabbi nuuf haa godhu siyaasa hidhaa jiru kana rabbiin hidhaadhaan nuuf haa baasu hagammaatitti ammoo baga gammaddan kunoo hidhamtoonni siyaasaa suudii lubbuu ofii bira dabranii osoo isaan guyyaa guyyaarraa isaan keessatti du'ee reeffanamaa dabraa jiranii akkanatti bahiinsa Jawahar Muhammad faara geenaan dhugaa rabbii maan qabachuu dadhabe jechuudha yeroo san argee baay'ee tokko waan coora nama suukanneessuudha hagan takka Oromoon hooggansa isaati jaalala qabachuun ammoo waan baay'ee tokko nama gammachiisuudha
kan agarsiisu illee sirriidha. Karaa gubbatti bahee dirqawaan tokko mana hin jiru. Qeeroon dirqawaa tokkochi mana hin jiru. Qeeroon baalee tokko mana hin jiru. Qeeroon shawaa tokko mana hin jiru yeroo waraan tana gammachuu isaa dhiichisaati jira. Inumayyuu hagarayyuu beeki. Siyaasa abiyyi kana namni shakkeetiin namichi kun waan kijibaan beekamuuf jecha waggaa sadiin kana waa'een isaa kun akkam isa dhugumaa ta'a. Way manaan gahanii manaa fuudhanii. Way manaan gahanii manaa fuudhanii. Amma duranii yaaratti yoo ta'e nama meeqa baasanii hooggantoota abaa'oo kan fuudhanii manaa fuudhan hiikanii jechuudha. Sababa kanaatiin burjaajee malee silaara Oromiyaan quba tokkoon dhaabatti jechuudha. Akkasumattuu kun ammayyuu qeeroon garmaamu tolaadhaani qeeroon tokko mana hin jiru bahaadhi haa kaabaa kibarra bahalirra shawarra harargeerra jechuudha. Haala akkanaa kanatu deemamaa jira. Rabbiin gammachuu tana gammachuu walitti dhaabbattuu nuuf haa godhu. Iyya takka osoo hin taane jalamaanii nuurra fina qalbiidhaan waan deemamaa jiru hordofuudha. Gammachuu keessa rabbiin gadda nu mudini gammachuu tana rabbiin dhugaa nu haa godhu. Qeeroon akka malee gammachuu isaa ibsataati jira. Hatta kan duran afaan isaa cufate kan takka isaa dubbatuun arginu illee gammachuu dhiichisaati jira jechuudha. Online seenee gammachuu dhiichisaati jira. Rabbiin gammachuu tana gammachuu fira qofaa miti. Gammachuu namni hundinuu furmaata itti argatu kan Oromoo qofaati miti beeki. Araara biyya sanii rabbi haa godhu. Araara biyya sanii rabbiin godhe biyya saniif rabbi haa araaramu. Abbichuu kanallee rabbiin qalbii kenneefi abbaa malaa ka dur nama ajjeesuudhaaf jedhanii sanii mala akkana kana rabbiin dura qabee lakki biyyatun harkatti kufuu didde araara jedheetiin gara araaraatitti rabbiin isa haa yaachisu. Haalli deemamaa jiru waanuma bareeda fakkaata. Jalqabbii bareedaadha xumura isaallee ka hin laalla. Hagammaatti wanni deemamaa jiru waan bareedaadha. As keessatti ka hooggantoonni ofeekoodha guutuun hiikaman jechuun ni danda'ama. Kan abaa'oollee rabbiin haa dhageessisu hagammaatti kan abaa'oodhaa hin agarre ajandaan hooggantoota abaa'oo as keessa hin jiru kanatu xiqqashoo maali kan nama jechiisu kanaadha. Ammallee yoo shirri biraa asiin kun asiin akkas haa ta'u kun akkan haa ta'u yoo jiraate homaa furmaan hin jiru. Shirri fakkeenyaaf anaaf xaxame silleen hanqatu beeki. Akkuma Oromoon jettu gartee dubbiin laafaadhaaf muran jabaan hanqattu akkuma jedhamu san jechuudha. Kanaafuu rabbiin furmaata hundaa rabbiin haa godhuudha. Yoo furmaanni hundaa dhufee biyyi sun nagaa argatteedha gartee kan nuti illee gammachuu kenna ibsatu qabnu gammachuun ammayyuu guutuu miti of eeggannoodhaan gammachuu qabnaan isiniin jedha wanni deemamaa jiru hagammaatitti kana fakkaataan abduu moobaayila biraay hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.